Siyaasni Jawaarfaan siyaasuma arrabaa ta'ee hafe arrabaan eegalee arrabaan xumuramuudha. Balaaleffannaan eegalee balaaleffannaadhaan xumuramuudha. Injifannoon siyaasaadha. Arraas kufaatii injifannoo siyaasaadha. Tani liidatu ayyaalow ifitti beeke gurbaan habashaadhaa sunni ifitti beeke. Waggaa 30 qaabsawe injifannoo siyaasaadhaa dhabe ani siyaasaan kasaaruu kiyyaa ifittiin murteessa. Ifittiin murteessa. Injifannoo siyaasaati jechuun nama ummanni biyyaa jaalatee filate qofaaf ta'a injifannoon siyaasaadha. Duuba kanaa ala ummanni Oromoo dhumee ammas wareegama dachaa kafalee nama biraa Johaar fa'aa aangootti fiduu qaba. Baqqalaa fa'aa aangootti fiduu qaba. Maraaraa fa'aa aangootti fiduu qaba. Moo Daawwit aangootti fida Oromoon dhumeemmas. Moomarroodha aangootti fida Oromoon dhume. Maaliif paartii nagayaa taa'anii eega aangoo barbaadan bololo aangoo qabaatan gattaa'anii paartii nagayaa ta'anii ummata keessatti caalmayaan mul'atanii dandeettiin mul'atanii filmaataaf dhihaatanii maaliif filmaataaf dhihaatanii aangootti dhufuu hin dandeenye qaabsoo biraa qaabsoo wareegama dachaa ummata Oromoo gaafatu maaliif barbaachise? Waan kana ragaa malee hin jennu. Ergama diinaati ragaa malee hin jennu. Guyyaa injifannoon 2018 dhufte already diinni maqaa adda bilisummaa Oromootiin Wallagga keessa buufata godhate meeshaachi buufachuu TPLF meeshaachi buufachuu eegaltee jenna. Ragaadhaan miidiyaadhaan OMN deemteeti waan itti aanaa hafteefaan cubbuu akka taate haasawaa turan deem laalii siin jennamee gurra kana walii kanni yaada kana sheer godhi boo baalagummaa fi cubbuu sheer godhuu ni beeyta. Deemii dhugaa tana ummata Oromootiin gahi haa. Dhugaa tana ummata Oromootiin gahi. Dhugaa tana sabaan gahi. Dhugaa tana liqimsaa haa. Addi bilisummaa Oromoo tan Eertiraarraa as yaatu gaafa Maqalee geeyse kaayoon isii akka TPLFiin hoogganamtee Wallaggatti qaceeltu godhamee siin jenne maan dhageenyaati gurri kuna kanamaas hin dhageenye. Nan dhageenye gaafa inaagureeshina eebba mootummaa muummicha ministeeraa arra inni ji'a 2-3 odoon gahin lakkoofsa namaa 12 keessaa namni 9 Oromoo akka ta'e maqaa miseensa adda bilisummaa Oromoo warra himatu akka ta'e warri dirree qaxxaamuraatti bakka addabaabaayidhaatti warri boombii muummicha ministeeraa irratti darbe sun irra guddaan isaa Oromoodha kan qaceelfama karoora TPLFiin hoogganamu fi murna adda bilisummaa Oromootiin hoogganamu kan boombii san darbee jenna. Yeroo sanin muummichi ministeeraa arra gara aangootti dhufuudhaaf eeybaaf dhihaachaa jira. Maaltu maal ta'e gaafa san muummichi ministeeraa maal godhe maal dalage maaltu badii maaltu dhufe ni beeytaati muummicha ministeeraa kana Abiyyi kana gaafa san ni beeyta. Maalummaa isaa ni beeyta hin beeytu. Nama tokko ha dhufa isaa malee maalummaa isaa hin beeyne sadarkaa sanitti ajjechaaf gaafa irratti hatame ati akka nama Oromoo tokkotti mee murtii godhi jaaj godhi if laali. Mee himi maaliif ta'uu qaba sun? Ergama diinaatii miti. Biyya tana diiguufi miti. Oromoo hoongaysuudhaafi miti. TPLF aangootti deebuudhaafi miti. Miti. Hay Oromummaa. Hay Oromummaa. Oromummaan nuti himannuu fi wajjin himannu akkana tattaate. Oromummaan takkanaa ta cubbuu taate. Oromummaan teenya zulmii akkanaa taate. Abadan Oromummaan abbaa fedheef hin xiqqaattu. Oromummaan hin xiqqaattu hin salphattu hin salphiftan Oromummaa tanaaf isin hin jennaa bara. Gadeen hundi Oromummaatti hin taphattu waggaa jechaa jirra jechuudha. Amantee amanuu baattus. Alhamdulillahi Oromoon arraas injifataadha jenna jechuudha. Isinii gala. Maaltu bade? Nuti Hacaaluu Hundeessaa waa maleen duunee jenna. Warri jeese mormitoota Oromootiis hin jenna. Ifi jeesaniititti daldalatanii siyaasaa daldala siyaasaatii kufaatii siyaasaa isaanii hoggaa harkanii fi akka isaan se'anii fi akka dubbiitti dhufaniitu adda. Waladdatti ta'e akka isaan yaadaniitti dhufanii fi
alaatti galanii fi akka dhugaa riyaalitii lafarra jirtu tatti dhufaniitiitu OPDOtu aangoo dhufe. OPDOtu aangoo dhufe. Gaafa uummanni Oromoo qabsa'u tan biyya keessa jiraachuudhaan qeyroo Oromoo bira dhaabbachuudhaan akka qeyroon Oromoodhaa injifattu goosisuudhaafi shifted siyaasaa Itoophiyaadhaa gara kaabaarraa gara iddu galeessaatti siyaasaan Itoophiyaa akka micciiramtu tagoote OPDOdha. Jaalattee jibbitee arraas. Amani kana liqimsi sitti himaa jirraa bannuti. Nuti baqattootaa jennee sitti himna warri siyaasaa Oromoodhaa hundi keenya baqataadha biyya keessan turree ala turree tan alaa nu galchite OPDOdha jennee sitti himna. Tan siyaasaa Itoophiyaa shifti gootee micciirtee harkaa fuute. Qabsoo uummata Oromoo injifannoo uummata Oromoo milkeessite. Oromoo aangootti fidde siyaasuma Itoophiyaatu kaabaarraa iddu galeessatti gadi buufte. Geopolitiksii siyaasaa Itoophiyaadhaa jijjiirte OPDOdha asiin jenne jechuudha. Maal akkam jee kan sitti himu feeta? Mee kam jee kan sitti himu feeta? OPDOon hin injifanne jettee natti himuu barbaadde ati? Bara OPDO yeroo sanii keessaa yoo dhugaan Lammaa Magarsaa nin jaaladha jettee Lammaa Magarsaa fa'aa bara. Mee abbaa duulaa fa'aa abbaan duulaa Gammadaa abbaa OPDOdhaati. Isinii galaa? Ijoolleen tun hundinuu walaa Lammaa fi abbiyyi hundinuu ilmaan isaati. Warra gorsaa jabaa kaayoo jabduu lafa kaayee irra dalaysiisarraa nama tokko. Jaalattee jibbitee abbaan duulaa Gammadaadha. Duuba nuti nuun malee jechuudhaaf yoo Itoophiyaan filmaataan muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi OPDOon if keessa nama barbaaddee bakka Lammaa Magarsaa jirutti siin jenneedha. Bakka Lammaa Magarsaa kan akkaan jaalannu jirutti if keessa barbaadanii dhabanii Dr. Abiyyi muummicha ministeeraa kanarra ta'e kana malee nama sadarkaadhaan ulaagaa isa fakkaattu guuttu dhabdeeti OPDOon. Gurrabanii gaammana dhageeffadhu memma gurrabanii dhugaan itti naanji cubbuu zulmii abadan hin milkaa'u kun tokkolleen isaan milkaa'u. Na amane ana murtu guutoo siin jee na amane kakadheetiin sitti himaa jechuudha. Tokkoon isaan milkaa'u. Oromoon kanaafis waa takkan ta'u Oromoon injifatee jira. Warri arra injifannoo Oromoodhaa kunuunsaa jirus jara arra aangoo irra jiru kana feetu jaalatta feetu jibbita. Amanta amanuu baatta. Feetu girrisaa taata feetu jinnii taata. Waan feete ta'i hin dandayamu. Ayichaalim. Dadhabame waggaa jaha dadhabame gurbaan dhiisaa kaa nama tokko kan injifate kan ati hin dandeenye maatti rakkatta maatti dhibamta. Warra siyaasaan kufeef jecha maa dararama Oromoon maa wareegama dachaa kafala. Warra siyaasaan kufeef jecha Oromoon maa wareegama dachaa kafala. Aboo Rabbi sodaadhaa ummata Oromoo dhiisaa jechaa baanee bara. Ummatuma kana saba kana dhiisaa. Ummata kana dhiisaa jechaa baanee barboo. Wareegama dachaan kafalchiisana saba kana dhiisaa. Injifannoon akkanaan jiru hin injifattanii. Jarri kun isin dabre dhiisaa. Gattataa isaan jalaan qululloon dobbaa jalaan bishaan dhuga jetti Oromoon gattataa akka paartii siyaasaatti if jaara naamusaa fi adaba fi godha. Arraba dhiisaa arrabaan hin injifatan. Balaaleeffannaan hin injifattu arrabaan hin injifattu. OPDO ilmaan mallasaa jechaa ooluudhaan hin injifattu. Sitti himne wayi arraa kaleedha. Waggaa jaha sitti himaa jirra. Dhaabbadhaa akki kun isin injifachiisu paartii siyaasaa cimtuu jabduu morkataa jabaa ta'a. Bakka uummanni Oromoo isin barbaadutti argama. Waltajjii dantaa uummata Oromoo irra dhaabbattanii falmuu qabdan irratti argama. Dhiisaa mootummaa tana kuffifna. Jara kana cabsina. Diinaa wajjin mari'achaadha. Diinaa wajji waliigalaa isaanii wajji waliigaluu OPDO wajji waliigaluu dadhabdee Oromoo wareegama dachaa kafalchiisuu barbaadda. Taayi jennee waggaa jaha dubbachaa jirraa jechuudha. Waa malee Hacaaluu Hundeessaan duune. Eenyuutu Hacaaluu Hundeessaadha? Ajjeeseen qorannaa mataa isaati fedha. Eenyu sababatti ta'een #1 OMN #1 waggaa jahaan akkana jechaa jira if duba deebii ilaali.
yeroon qabu yeroon si wajjin sobaan dachii dhiitaa ooluun qabu. Hin qabu yeroon tiyya xiqqoon tun qaaliidha. Jireenya kiyyaafuu qaaliidha. Dhugaa takkitti na keessa jirtu na keessaa calaqqiftuun sitti hime dabruuf deema fudhattee dhiifteen si qabdi. Tanaaf hin dhufa malee waan biraa takkaaf hin dhufa. Hacaaluu hundee isaa OMN qalatee intarvii godhanii maaliif yeroo sanin mucaasan intarvii qeerroo jirtuu dhiiftee feerroo bittuu jettee mootummaatu horii siif kannee ati mootummaa hojii jirta jedhanii mucaasan akka malee aarsan. Mucaan sun waan biraatii miti. Mana gumaamaa dhaytan. Mana gumaamaa dhaytan. Baqqalaa fi Isqeel mana gumaamaa dhaqan. Maaliif qaceelfama diinaa fudhachuun isin barbaachise? Na biratti mana warra gumaa dhaquun abbaan fedhe haa dhaqu hattayyooniif jooharuu dhaqe jelaayyoo hattayyoo jooharuu dhaqe. Na bira fudhatama tokko hin qabu. Hacaaluun na biratti warra gumaa dhaquun Isqeelii fi baqqeedhaa miti yoo jooharuu dhaqe na bira fudhatama hin qabu jee aaraa ture mucaan sun jechuudha. Maaliif mucaan san intarvii san irratti OMN irratti dhiyeessanii akka intarvii saniif qophaa'u haa godhe Jooharuma mataa isaati. Intarvii saniif guyyoo wajjin akka Hacaaluun intarvii godhu haa godhe Jooharuma mataa isaati. Dhugaa san dubbannaa jechuudha. Hacceen kattiin daldalaa baatan sanii jechuudha. Kan ittiin ciiftanii ittiin diinaa wajjin gangalattan sanii jechuudha. Dhiiga namaatiin harka dhiqattan jechuun akkana jechuudha. Dhiiga namaatiin fuula dhiqattan jechuun akkana jechuudha. Yaa Rabbi haqa acceesanii baasi mucaasanii mucaa guddataa sana. Yaa Rabbi haqa isaa baasinu tanaaf jennee dhiiga boonyee usne jechuudha. Dhiiga boonyee. Cubbuun sadarkaa saniin Oromoo geesse. Akkana siin jennee bara. Cubbuutu sadarkaa san Oromoo tanaan ga'ee siin jennee bara. Guyyoo waarii oo malee jira haccee arra yoo duute maal dhaammatta je'ee ka intarvii godhu. Nama lubbuun jiru akka nama gartee way waachisiisanii dhaammachiisanii arra yoo duute maal dhaammatta. Miidiyaa namaan juudha geessee ati Oromoodha. Hacaaluu hundee isaa jaalatta. Du'a isaa garaasi nyaate. Haccee arra yoo duute maal dhaammatta miidiyaa jee nama gaafatu yoo dhageesse ati kam jetta. Anaa miti bar ati kam jetta. Maaliif dubbiin hordofne? Maa dubbiin hordofne? Maa dhugaan hordofne? Maa dhugaan barbaanne? Gaafa dhugaa beeyte feetu jaalattu dhugaa hojii dhaabbattaa feetu cal jettee firraa gabbuutee teessa. Maaliif girrisaa oolta? Maa cubbuudhaaf tumsaa oolta? Maa cubbuu hojii dhaabbatta? Haccee fi nyaattanis katti daldalatee fi ka gurgurate isinumaa amanii liqimsi tanaas. Oromoodha kajjeesse. Abadan Amaaraa miti. Abadan Tigiree miti. Harka nama Oromootu haccee ajjeesse. Karoorri biraa duubaa godhamee TPLF hin godhamus harka nama Oromootiin du'e hacceen. Dhugaa tana liqimsii jenna jechuudha. Ani kan nama tokkotti gama siyaasaatiin kufaatii siyaasarraa hin haasawaa jira. Waa'ee kitaaba Alii Tsatsatim jirurraa dhimma hin qabu. Waan keessa jiru gaafa dhufe garra. Gaafa dhufe arkuu teenya. Itti rabbashamin mootummaa kitaaba kana maarree godhuu deemaa godhuu miliyoona meeqa baaftee xurumbaa. Dhaabi kana birraa kunuma takka hin fayyadu dhaabi. Gaafa dhufe garra waan keessa jirus. Already duruu namni hedduun nama waan keessa jiru duruu qara'ee fixee jira kitaabticha. Nama waan nyaate beektu waan udaanuun gaafatan jette Oromoon. Dhageessa. Tolli Joohar eessaa fi eessa jidduutti oolee yoo naan jetten sii hima. Bu'aa faayidaa guddaa Joohar mamma kabajaa guddoo uummata Oromoo biratti hin horeen sii hima. Odoo gara biyyaan dhufin 2018 odoo gara biyyaan dhufin dura qaabsoo miidiyaadhaan geggeeffamaa turte. Tan qaabsoon hoggansii qaabsoota bilisummaa Oromoodhaa warra duriif qaabsawaa turan gaafa biyya keessan turan gaafa uummanni Oromoo dhiiga duguuggatee qaabsoodhaaf lafaa ka'ee harka ol qabe. Yeroo tanatti sagalee miidiyaadhaatii fi sagalee barreeffamaan rakkoo uummanni mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irraan gayaa jirtu bal'inaan uummata addunyaatii fi sagalee ta'ee tumsa jabaa miidiyaadhaa sagalee ta'uudhaan qeeroo Oromoodhaa
gurmeessuu keessa qooda guddaa raawwate qoodan dagatamne seena qabeessa hojii gootummaa hojii hayyummaa dalagee jennaan Jawaar. Abadan nam tokko tanarraa fuudhuu hin dandeenye. Waan yeroo sanitti dalageen isinii himutti jira. Eega gara biyyaa gale 2018 injifannoo booda. Maal godhe waan Jawaar godhe mee as baasii natti himi. Waan Jawaar godhe natti himi takka takkaan. Achii booda'ee nama hedduun harkaa waan nama ajaa'ibsiisu. Hin fudhannu bar waan akkanaan liqimsinu. Hin fudhannu bar hin liqimsinu bar. Salphinaa bar fokkinaa siin jechuu jirraa bar. Warra akka waan Jawaar kuni malaayikaa Rabbi biraa Jibriil ergameetti. Jibriil nabiyyii Rabbiitti ergame gartee akka waan ergamaa Rabbi. Rasuula ergamaa Oromoodhaa warra godhee haasa'uu garraa bar. Akka waan Jawaar Oromoo tana bilisoomse warra akkasin laaluu garraa bar. Warra akkasin yaaduu garraa bar. Adeera kiyya obboleeysa abbaa ilma kiyya ifin sobin kun xiqqeenya keeti yoo akkasin nama hubatu taate. Daangaa dabartee jirta daangaa Oromummaa fi daangaa Rabbiillee dabartee jirta ati namni akkasin yaadu yoo jiraatte daangaa Rabbiitii fi daangaa namaallee dabartee jirta. Jawaar nama tokko namuma akka namaa tokko nama biraatii miti malaayikaa miti ergamaa rasuulaa miti na dhageessa gaarii dalagees qaba yakka dalagees ni qaba ilma namaati hin yakku hin gaabbu jechi kun sibiranni tole na fakkaata ansi himee bar odoo murtii guutoo ta'e amma Jawaariin hin gaabbu barreessitee miti nin gaabbajii deebi'ii barreessiin ja'aani ani. Kitaabni kun nin gaabbaa turre sirriidha. Nin gaabba ji'iin ja'anii jechuudha. Mata duree isaa jijjiiriin ja'ani. Nin gaabba kitaabni kun nin gaabbaa turre sirriidha. Waan gaabbi nu hedduu qabna. Hin yakkinee nuti. Hin balleessinee nuti. Ifirratti lubbuu teenya irratti, ummata keenya irratti, biyya teenya irratti yakkinee nuti. Ni taphatta tapha haasoyta. Ni taphatta tapha haasoyta. Qishnaa haasoyta Oromoo irra qishnaa haasoyta. Ummata Oromoo irra qishnaa haasoyta. Jawaarii yakku jechuu keetiin balleessu jechuu keetii nabiyyi Rabbiiti jechuu keeti. No man, no. No siin jenna khalees no siin jechaa turre. Gaafa inni biittituun hin jirtu maskaram 30 booda fulbana 30 booda hin jirtu hoggaa juus ni jiraatti Jawaar warra jee bar. Nalaali mee? Nalaali. Ni jiraatti Jawaar biittituun ni jiraatti warra jee ni bar. Arra siin baanu bar arraamii bar. Arra dhiisi. Guyya akkasi dachiin garagaltu oowwitu san ni jiraatti Jawaar warra jee san. No, man. Stop. Jawaar akkuma nama tokkotti ilaali. Akkuma nama tokko nama Oromootti ilaali. Akkuma nama tokko nama siyaasaa ka Oromoon jaalatutti ilaali. Gandattiin isin galin. Malaayikaa Rabbiitti isin godhin. Hin balleessu jettee ilaalin. Ni balleessaa sitti himuu barbaadeeti. Balleessees jira sitti himuu barbaanneeti. Nama siyaasaa ta'e galgalaa ganama muummicha ministeeraa arrabsaa ooluun qeequu miti bar arraba. Arrabsaa ooluun Jawaar siyaasaadhaaf ni injifachiisa siyaasaa Jawaar galmaan gayaa. Muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi arrabsaa ooluun Shimallis Abdiisaa arrabsaa ooluun Jawaar Mohaammed Kaafaa'oo ni injifachiisa galmaan gayaa. Maal godhe gaafa biyya deebi'e Jawaar maal godhe mee waan godhe natti himi. Waan ummanni Oromoo qabeenya isaatiin miidiyaa san jaarrate. Na dhagayi. Waa malee namoonni tokko gatii isaa fudhate gatii qaabsoo isaa waan laffa'e waan ummata Oromootti dadhabeef gatii isaa fudhate maa ummata Oromoo kanan dhiifne hoggaa jennu waa malee akkana jaasitti fakkaate. Waa malee akkana jaasitti fakkaate. Mana guddaa miidiyaa OMN banate Minisootatti kutaa Minisootaa Ameerikaa keessa banate. Miliyoona meeqa? Miliyoona 4 ol. Gurguratee mana qabeenya koomaniitiidha. Miidiyaan OMN'if ummanni Oromoo qabeenya isaa dhangalaasee gaafa jaarrate manaas biildingii guddoo itti jaarrate Jawaar gurguree keessa kaayateen kunne. Keessa kaayateen kunne. But I don't care feetu lubbuu teetis gurguriif. Ani dhugaa saba kanaa yoo dabsuu barbaadde sitti daba malee dhugaa saba kanaa dabsuu hin dandeessu.
dhugaa saba kanaa dabsuu hin dandeessu siin jennee bannuti. Yakkamtoota warra gumaa mana gumaa dhaqe hadiinaa wajjin mari'atu. Ko Oromoo wajjin mari'achuu dadhabu. Narratti hin dhaadheessin, Oromoo irratti hin dhaadheessin. Eenyu al Oromoodhaa miti inni niisi. Eenyurra Oromoo jaalatee, eenyurra Oromoof dhiigee, eenyurra Oromoof miidhamee. Ati fuuteeti warra waggaa 40-50 Oromummaaf cabee miidhame. Buqqaafamee godaansifame. Lubbuu takkitti Jowaar Mohaammed Oromoo caalchifta. No, Oromummaan akkanaa miti. Jaalaltiniis akkanaa miti. Siin sirreessu jira hoggaan akkana jiru. Seeha Jowaar malaayikaa godhu, Jibriil godhu, Nabiyyii Rabbii godhuufiin dubbachaa jira. Jowaar yakkamaadha, cubbisaadha. Siin jedhin sitti hima. Ammaan sitti hima tolchee sirreessan sitti hima. Tawbaadha isa barbaachisa. Siin jedhin sitti hima. Dhugaa sitti fakkaate. Ali tsatsatin. Hin gaabbu jecha jiru kana sitti fakkaate. Akka isaatti gorseetiin biyyoota addunyaadhaa hedduudhaan biyya 126 gorse. Tanallee numaan gorse. Gorsa kiyya diddee. Tanaafuu ani hin gaabbu yoo caccabxellee jechuusaati. Adeera kiyya. Very sorry. Very sorry. Very sorry. Bo. Jowaar eega biyya gale hinaaffaan aangoodhaatis daabee aa'oo seenteeti. Cubbisuun itti fufte. Oromoo adda diiguu eegale. Lammaa Magarsaatii fi Abiyyi Ahmad ilmaan haadha takkaa ijoollee fakkaattu. Ka addaan diigee adda baase. Jowaar Mohaammed fi Baqqalaadha. Ammoo ni liqimsita akkanatti hoo? Ni liqimsita akka kanatti. Namni muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi fi Lammaa Magarsaa addaan eega biyya gale dalagaa godhatee ijoollee tana wal shakkisiisee siyaasaa keessa warra bakka takka dhumna malee biyya tanarrallee paasaabora keenya dhawannee abadan hin baanu warra jee waliin dhumna jee walii kakate. Guyyaa jabaa diinni arra dhumtan boru duutan. Ja'aniinillee feetan nu fitaa asiin gallu asiin kaanu. Abadan hin deemnus. Ijoollee jettee du'aaf walii wajjin gatteeyse warri adda diige tokkoffaa Jowaar Mohaammed fi Baqqalaa Garbaati. Dalagaa biraan qaban dalagaan isaanii isaan lamaan adda baasuudha. Kaayoo isaaniiti. Okay. 2018 meenatti himaa OPDO yoo jiraatan Jowaar Mohaammed miseensa keessan ture dur Jowaar Mohaammed. Miseensa OPDO ture Jowaar. Namni tokko wallaalaanis ta'u I don't know. Jowaar Mohaammed OPDO ture isaaniitiitu viizaa dhawee fi barnootaaf ala ergee alatti barate jechi jiru kun yeroo garii deddeebi'aa ture. Mee namni beeytan Jowaar yoom miseensa keessan ture OPDO? Jowaar miseensa keessan ni ture takka. Ani numaa'u miseensa OPDO ta'uu dhiisi yeroo sanitti gayoomina mataa isaatu hin qabu. Yeroo miseensummaadhaatu hin qabu. Ijoollee daa'ima jeetiin amana jechuudha Jowaar. Ijoolleedha daa'ima. Daa'ima ture Jowaar. Yeroo miseensa OPDO ta'uu dhiisi ifuu mataa isaatiifuu gayoomina mataa isaan qabu. Ijoollee ammaan tana haawwii barachaa jirtu jechuudha Jowaar. Yeroo sanitti. Waan siyaasaarraas quban qabu. Yes, no. No, takkaa Jowaar OPDO hin taane. Miseensa OPDO hin taane. OPDO'n isaan erganne. Yoo cubbuuf ta'e malee hin erganne OPDO'n. Maalitti waan OPDO'n ta'e beeka Jowaar? Maalitti garaagarummaa Abiyyi Ahmedii fi Lammaa Magarsaa beeka Jowaar? Gaafa injifannoon 2018 dhuftu OPDO'n torbaan tokko ol eenyu ulaagaa kamiinuu akka chaansii arra dhufte tana akka OPDO'tti akka Oromootti akka miisingoon akka hin dhabne nama ulaagaa gayaa qabu if keessa baasuudhaaf torbaan tokko ol OPDO'n marii guddoorra turte. Marii jabduurra turte. Marii jabaarra turte OPDO yeroo sanitti 2018 gaafa jijjiiramaa saniin baana. Gaafa Hayilamaariyaam rizaayin godhe namuutu qaadhimamaa nama muummicha ministeeraa ta'uudhaan malee paartiin hundinuu qaamni hundinuu warra kibbaarraa Amaararraa Eeysarraa TPLF silaafuu buutee isin filmataa dhiyaachuu hin dandeessu isinis gara kibbaarraa bakka Hayilamaariyaam nama buusuudhaaf qopheessitee jirti. Garayyuun gaafa filmaanni deemnu san
OPDO'n akka Oromootti mataa isiitiin carraan tunarra carraateenya carraa uummata Oromooti akkamiis hin goone ulaagaa kamiin akka dubbiin nu jalan galle nama ulaagaa guutuu if keessa akkamiin baafnaa torban tokko ol OPDO'n marii guddaa goote. Muummicha ministeeraa ilma eebbifamaa kana if keessa ol qabanii gar qabanii dadhabanii isa malee nama ulaagaa guutuu dhabanii baasan. Dhugaa dhaboo dhugaa miti OPDO'n arma keessaa yees namni keessa beeytonni hima. Dhugaa tana waan keessa beeynuuf dubbannaa jechuudha. Lammaa Magarsaatu aangoo tana dabarseefi. Are you foolish? Ati gowwaadha boo. Ati gowwaadha. Munaa Ahmad addee teenya qaali. Welcome dhiyaadha. Ati doofaadha. Aangoon tanuma bolola isiidhaatiif arra Oromoo cabsuudhaaf bakkayyuu seenanii mana gumaa hunda seenanii Oromoo hasaarsisuudhaaf gayanii rabbiin tokkichi nu eewale tana. Aangoo jechuun tanuma. Maaliif Lammaa Magarsaa muummicha ministeeraatiif dabarsa hoo? Maa dabarsa? Aangoo waan namni walii dabarsu. Mee yoo Lammaa Magarsaa yeroo sanitti ulaagaa gayaa qabaate maaliif muummicha Abiyyi dabarsuun maaliif barbaachise? Yoo gayoominni jiraate OPDO'n maaliif gaafa san Lammaa Magarsaa if keessaa filuu dhabde? Waan kanarraa yoo harwaan beeku qaba. Huma takka irraan beeku. Dhugaa walitti himna huma takka Jowaar irraan beeku. Waan Lammaa Magarsaatii fi waan Abiyyi Ahmed irraa waa takka hin beeku Jowaar. Arma taa'eeti gaafa OPDO'n nama if keessaa baaftee Abiyyi Ahmed achi kannatte gayoomina qaba jechuudhaan gayaadha gayaa namaati ulaagaa kamiinuu ni guuta jechuudhaan warra ulaagaan guunne hundaan biftee akka dhaabaatti akka paartiidhaatti OPDO'n if keessa Abiyyi Ahmed kannatte achi baafatte ulaagaa guuta jechuudhaan maa gaafa san Lammaa Magarsaa ta'uu dhabe maa ta'uu dhabe naa deebiftaati ati girrisaan kun naa deebiftaa aangoon Lammaa Magarsaa irraa fuudhamtee Abiyyi kannamte jirtu ta dabarsees hin jirtu. Abiyyi Ahmed OPDO'n ulaagaan gayoominaan if keessaa filattee kannatte akkasuma milkooti. Sababaan isiidha irrina ulaagaa takkallee akka nutti hin dhufne sababaa nuti nama filmaata wallaaluudhaan yookaan dogoggoruudhaan nutti hin dhufneedhaan namni nu keessaa ulaagaadhaan Abiyyi Ahmed hin gayu hin jiru jechuudhaan if keessaa dhabdee fuutee kannite OPDO'n. Ulaagaa kamiinuu ni liqimsitamoo ni didda. Ati Oromoodhaan ni liqimsitamoo ni didda. Jowaar Mohaammed maaltu isa moromsiise gaafa san? Maaltu isa moromsiise? Arma taa'ee diyaaspooraa taa'ee nin beekaa. Maaliif beeka? Abiyyi Ahmed beekamoo Lammaa Magarsaa beeka. Waan beekuuf ni beeytanii duruu nama laafaaf jabaa adda beeke. Amma isinii gala. Nama laafaaf jabaa harka micciiraniis irraa waa fuudhuu dandeen duruu beeke qaroodha. Duruu beeke. Yoo Abiyyi Ahmeditti kannamte abbaan fedhe hin danda'uunis duruu galteeti. Liqimsi gaamee bishaanuma kanaan hoodhootti liqimsi bishaanin sii kanna. Bishaanin sii kannaatti liqimsi. Maaltu isa dhibee inni OPDO miti. Paartii OPDO keessa hin jiru. Miseensallee miti. Jara kana addaanuun beeku. OPDO'n filatte maa isa filattaniif maaltu isa shakarsa Jowaar gaafa san. Abiyyi kanaas hin beeku waan inni ta'e hin beeku. Nin beeka maali inni eessaa dhufee beeka Abiyyi waan inni ta'e Jowaar hogguu sanitti. Maali sobni hanqana ga'e cubbuun hanqana geesse maali? Nuti wanni irraa akka nama siyaasaatti irraa hubanne nama harka micciiruu danda'anii fi kan micciiruu hin dandeenye duruu adda baafate Jowaar. Duruu adda baafate. Abiyyiin Ahmed hin danda'amu jechuun duruu galeefi. Liqimsaa gaamee anis bishaan kana fuudheetiin xiqqootti liqimsa. Atiis itti liqimsi. Nuti ni wallaalle sitti fakkaate jaala qaalii isaatti guddee biraan akkam abbaa. Gameessa kiyya jabaadhaa garbi sinaa gargaaru. Waan biraa godhuu dadhabnu dhugaa Oromoo dubbachuu hin dadhabnu. Haqa saba kanaa dubbachuu hin dadhabnu. Namaa jenneen dhiifnu abadan. Abadan. Gaafa namni uummata Oromootti roorrisu saba Oromootti nuti gameeyyii dhagayi. Odoo filuun barbaachisee nuyi kanama filu arraa boodallee.
نأمني لكمس كأورموت اللي ندقي فدو لكمس خدوفوس نوفلوتا أنافلا نما أورموفتاو نما بيافتاو نوفلوتا نأمني بو نلكمس تهلكمس بو وملا مغا أركوتين أورموما تفوني جداران دوينه ساتل سرابو أورمو أغواتاتي أورموما فتابتشو كلمان أورموما فتابتشو لوجي غندوما ديفته أورموما كل سنيف تابتشو ولما فيلتشو تيسا يجو